Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App. Bilbila guutee isin rakkise yookaan immoo osoo viidiyoon adda addaa irra hin jiraatin bilbila guutee jedhee isin rakkise akkaataa itti sirreessitan furmaata isaa haala salphaa ta'een isinii qabadhee dhufeen jira. Obboleeyyan chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe ku gurraachoftee jirti taanaan subscribe tuquu hin dagatina. Akkasuma beelii kanarra tuquudhaan ol ka jedhurraa erga keessanii booda laayikii tuquudhaan eegala obboleeyyan kiyya laayikiin keessan jajjabina guddaa namaaf ta'a. waan ta'eef laayikii tuquudhaan eegalaa isiniin jecha bilbila guutee isin rakkise haala kamiin akka qulqulleessinu waliin ilaalla. Jalqaba wanni isin hubachuu qabdan kaaba yookaan kiiloobaayit jechuun isii xiqqoodha ka bakka guddaa hin qabanne, meeggaabayitiin immoo isa giddu galeessa, giggaabayitii yookaan immoo gaafii baan immoo isa bakka guddaa qabatee jiru. Kana sirriitti hubadha. Kaabaan isii xiqqoodha, maabaan isa giddu galeessa, gaafii baan immoo isa baay'ee guddaadha jechuudha. Maaliif barumsa nuti waliin ilaaluu deemaa jiru kana keessatti sirriitti nu fayyada waan ta'eef bilbila hunda keessanirra my file ka jedhu kun ni jira. My file kanarra seenuudhaan waliin haa ilaallu qulqulleessuu keenyaan duraa jechuudha. My file kanarra yeroo tuqattanii seentan faayilii guddaa ta'e yookaan immoo waan bilbila keessanirraa bakka guddaa qabee jiru isinitti agarsiisa. My file irra erga seentanii booda analyze storage jedhee jala sanatti isiniif fida yookaan gubbaatti isiniif fida. Analyze storage ka jedhu kun ni jira. Analyze storage kanarra tuqna. Barumsa kana namni haga dhumaatti daawwatee sirriitti fahame kanaan booda storage isaa full jedhee isa rakkisu. Kanaafuu sirriitti hordofa. Analyze storage kanarra yeroo seentan imeejiin suuraa meeqa akka baadhatee jiru, viidiyoon bakka hagamee akka baadhatee jiru, aappiin wantoota adda addaa asirratti isinitti agarsiisa. Gara biraatiin seetingii keessaanis seennee ilaaluu dandeenya. Yoo my file dhabdan seetingii dhumarra seenuudhaan seetingii keessan irraa storage jira. Gara storage deemna. Storagein kun wantoota adda addaatiin wal qabatee waa lama sadii jiraachuun isaanii mala. Battery and device care jedha. Bilbila kiyyarraa garuu jala isaatti storage memory device protection jedha. Achirra tuquudhaan gara fuula duraa yeroo deemnus achirratti sirriitti nutti agarsiisaa jechuudha. Yeroo asirratti qulqulleessinu viidiyoos hin balleessinu waa tokko wanti nu hin balleessinu hin jiru. Osoo hin balleessin qulqulleessina. So storage kiyyarra ergaan tuqadhee gara fuula duraa deeme memory cardin keessa jira waan ta'eef kan storageetti qobaatti tuqee isinitti agarsiisu. Storage irra yeroon seenu suuraan bakka hagamee akka qabatee jiru, viidiyoon akkasuma sagaleen bakka hagamee akka qabatee jiru asirratti natti agarsiisa. Kana jechuun egaa bakka guddaa maaltu akka qabatee jiru salphaatti beekuu dandeenya jechuudha. Image jedhee fuula dura isaatti kiiloobayitii 831 jedha. Kiiloobayitiin kaafii baan isii xiqqoodha jennee jirra. Kanaafuu suuraa balleessuun nurraan eegamu jechuudha. Suuraa yoo balleessines wanni hirratu hin jiru. Suuraan bakka xiqqoo baadhatti jechuudha. Kaafii baadha. Maaf baataatus guddaa miti. Kanaafuu kaaf baan isii xiqqoodha. Viidiyoo ka jedhu bakka giddu galeessa qabatee jira. 94.57 jedhee jira. Maa baadha. Innis baay'ee guddaa miti. Yoo mana dhibbaa keessa bareechee jiraate malee. Audiyoonis hedduu miti. Kan bakka qabatee jiru maalinni amma bilbila kanarratti aappii qabatee jira. Kana jechuun aappii daawunlood godhame keessaa kan rakkina qabu jira jechuudha. Kanaafuu aappii sanatu 5.54 GB baadhatee jira. Kana jechuun gaabaa baadhatee jira. Gaabaan isa guddaadha. Aappis isa jedhu kanatti xiyyeeffadhaa amma. Aappii kanarra tuqnee yeroo irra seennu appilikeeshiniin adda addaa kan akka TikTokii, WhatsAppii wanni nuti fayyadamaa jirru guutuu isaa achirratti gadi nuuf baha. TikTokiin amma asirratti 1.3 GB baadhatee jira. Kana jechuun bakka guddaa baadhatee jira jechuudha. Telegraamiin ittaanee 454 maabaa baadhatee jira. Maabaan isa giddu galeessa jennee jirra. Maabaan kumni tokko GB tokko. TikTok irra tuqnee asuma irraa kiliirii gochuu dandeenya. Garuu salphaatti seetingii bilbila irra deemuudhaan eessaa akka qulqulleessinu waliin haa ilaallu amma. Seetingii bilbila irra erga seentanii booda eegan aappiitu bakka guddaa qabatee jira waan ta'eef aappis ka jedhu kanarra seenna. Seetingii bilbila irra erga seennee booda achiis qulqulleessuu ni danda'ama. Garuu karaa salphaan isa kana. Aappisi kanarra seenna. Aappisi irra seenne appilikeeshinii bilbilli keenyarra jiru yookaan kan nuti gadi buufanne mara nuuf fida. Appilikeeshinii tokkollee hin balleessinu. Waan gochuu deemnu waliin ilaalla. Appilikeeshiniin jala isaatti maabaa meeqa akka baadhatee jiru, giigaabayitii meeqa akka baadhatee jiru nutti hima.
Jarri mana dhibbaa gadi yoo maabaa dhibbaa gadi ta'e xixiqqoodha. Kanaafuu gurguddaa barbaadannaa jechuudha. Amma kun duwwaa tuqaa 96 gaabaa waan ta'eef guddaadha. Bakka guddaa baadhatee jira jechuudha. Gaabaa keessa barbaanna. Kiroomiin kunillee bakka guddaa baadhatee jira. Hin balleessinu garuu aappicha akkaataa itti sirreessinu ilaallaa jechuudha. Sirriitti kan keessaa bakka gurguddaa baadhatee jiru barbaaddanna. Warri maabaa jedhan giddu galeessaa waliin jennee jirra. Gaabaa ka jedhu barbaaddannaa jechuudha. Jalqaba kan nuti qulqulleessuu qabnu lakkoofsi jala isaa kaa'amee gaa fi baa kan qabu ilaallanna. Kaayin maastariin 4.92 gaabaa naan jedha. So asirran tuqadha. Kun guddaadha bareechee. Kana jechuun gara meeggaabaayiti 5,000 baadhatee jira. Asirra erga tuqnee booda gara gajjallaatti gaddeemuudhaan isa guddaa sana irraa hir'isuuf storage waan jedhu jira. Storage irra tuqattu. Storage aappicharra erga tuqxanii booda storage ka jedhu kanarra tuqxuu jechuudha. Aappicha balleessuu deemaa hin jirru. Keechii 635 maabaa qaba. Daataa 4.14 GB qaba. Kanaafuu clear data fi clear cache jira gubbaa aappicha osoo hin balleessin clear cache ka jedhu kana yeroo tuqne ka 635 sun irraa hir'ataa jechuudha. Duwwaa ta'a. Ka duraan cachein 600 way ture meeggaabaayiti 600 way MPT goone. Daataan 3.50 jira. Clear datas tuquudhaan okay goone isa kaanis irraa balleessinaa jechuudha. Aappichi dhufee sirriitti gala. Ammallee aappii biraa barbaaddanna. Aappii bakka gurguddaa baadhatee jiru. Siistama gurguddaa kan ofirraa qabu barbaaddannaa jechuudha. PixArtiin kunillee 1 GB baadhatee jira. GB tokko baadhatee jira. Kana jechuun meeggaabaayiti 1000 baadhatee jira. Irran tuqa. Yeroon irra tuqee gara fuula duraa deeme storage ni jira. Storage irran tuqa. Storage irra ergan tuqee booda clear cache godha. Sanaan booda clear data ka jedhu kanan tuqaa jechuudha. Clear data yeroon tuqee cancel delete fida delete yeroon tuqee kan duraan GB tokko ture GB 900 irraa hir'ise fidee 180tti naa galchee jechuudha. Bakka guddaa irraa fuudhe. Aappichi garuu hin banne. Keechii fi daataa qofa clear godhaa jirra. Keechii fi daataa yeroo clear gootan ugaa aappii irra caalaa isaa clear cache qofa yoo gootanuu gahaadha. Irra seentu storage irra seentu sanaan booda clear cache isii jettu qofa tuyxuu jechuudha. Aappii akka WhatsApp imo kana garuu clear data hin godhina. Clear cache dhuma qofa godhaa. Irra deebi'ee eeyyama fa'aa isin gaafata waan ta'eef jechuudha. Aappii akkasii kana garuu aappii yeroo baay'ee ittiin fayyadamne garuu clear data gootuu jechuudha. Clear cache fi clear data. Aappii gurguddaa irra deemtanii barbaaddaniituma irra tuyxu clear cache clear data. Jala akka Google Play Service kanas hin godhina. Aappii gadi buufattanii fayyadamaa jirtan qofa ka bakka gurguddaa baadhatee jiru clear cache clear data gootuu jechuudha. Imo irran tuqa, storage irran tuqa, sanaan booda clear cache godhaa jechuudha. So aappii hundaa irra deemuudhaan aappii waan gurguddaa baadhatee jiru irra deemuudhaan clear cache goonaa jechuudha. Clear cache clear data yeroo isin gootan bakka guddaatu isiniif banama. Kanaafuu namni baay'een suuraa qofa balleessitanii waa hedduun irraa balleessee garuu na dide jettu suuraa osoo hin taane keechii irraa clear gochuu qabdu yookaan immoo viidiyoo gurguddaas balleessuu qabdu. Baay'ee salphaadha. Haala kanaan bilbila keessan qulqulleeffadhaa isiniin jecha laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jecha barnoonni keenya har'aas kana fakkaata akka isin irraa barattan isa abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.